Kunoo akkuma beekamu haati keenya dhufaniitii jiru jechuudha. Isaan kun haadha abbaa manaa kootiiti. Maazarii koo takka argitanii hin beektan isinii isinitti argisiisa guyyaa tokko jechuudha. Innaa dhufaniitii kunoo as jiru torbee tokko ga'anii jiru as jechuudha. Egaa falmiidhuma kana osoo walirratti falmaatee jirru waa'eedhuma abbaa manaa kootii. Ijoolleen keenya immoo nuuf araaramuu qabnaa. Yaa araaramtu abbaa keenya faana nuuf araarsitan malee jedhanii gaafa labaasaa jiru. Egaa sanaan kunoo erga dhufanii torbee ga'anii jiru as jechuudha. Ergasii waa'eedhuma kanaati ani hin barbaadu barra dhufee boru bahee deema. Wanni nani faana rakkadhu hin jiru jedhee raawwadheetti dubbataatii ture. Egaa guyyaan har'aa guyyaa dhumaa har'i guyyaa jumaadha jechuudha. Guyyaa dhumaa egaa inni itti dhufee maal akka inni jedhu itti ilaalluudha. Inshaallah samuna kana maanuyyuu mana yaalatiin hin ture. Baay'ee na dhukkubaatee akka ture silaa hin beektan isinitti himneeti turre. Yesuus nagaa isin hin gaafannedha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaan qaba galata Rabbii. Bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Mucaa koo faana taphachaatii turanii isheen immoo itti deemte xirraa deebiti. Innaa haasa'aatiin turre egaa jidduudhaan utuma haasofnu isheen nu rakkisnaan dhiisne kanattiin sagalee isaanii jalaa balleesse malee waa'eedhuma sa'aatii turre. Egaa isaanis immoo tokkittii kana laalii naan jedhanii yaa'u namni ofiisaatii gaabbinaaniidha. Gaabbinaaniidha nan araarama kan jedhee raawwatee kan inni akkasitti dubbataatii jiru. Anis immoo yoo isin iddoo tokko taatanii yoo isin daa'imti kun iddoo tokko taatee natti tolaa malee daa'imti kun asiif achi bittinnuuftee daa'imti kun rakkataa yoo jiraattu homaa wanti na gammachiisu hin jiru jedhanii naan dubbataatii turanii. Kana durumayyuu maatiin kan koos natti himanii jiru. Anis inuman beeka akka daa'imti argitaniitii jirtu daa'imti akkam akka godhachaatii turte maal akka jedhaatii turanii nuti isa bira deemna malee jedhaniitiiyyuu mucaa dubaraa argitanii jirtu isa biratti hin gala jettee kaatee turte argitanii. Ammas immoo ijoolleemti ishiin kun irree sodaataniituma malee otoo akka isaaniitii isaanis achi deemna jechuun isaanii waan hin oolledha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sodaataniituma. Isiniin jedhaa kanaafiyyuu qalbiin kan koos na hiramteerti namni wayiifuu waan tokko namaan jedha. Hafuura na kutaa jira. Na sammuuna kanaasii manayyuu hin turre egaa hospitaalaa asii Keerlaandii isa jedhamu achi turre dhugaa dubbachuu fi gubbichi baay'uma tokko ulfaataadha. Egaa waaqayyo jennaan immoo kunoo anis fayyeetiin jira. Aarii wanti isheen nama goone hin jiru. Gaafa aaran waan nyaata waan dhugan dhabanii osoo hin taane aariin wanti isiin nama goone hin jirru. Egaa aarii dhumatoo kana hundarraan naga'ee hin aaru osoo hin jedhu osoo keessa kootti gadi qabadhaa. Hin aaru osoo hin jedhu bakka osoo hin beekne jechuudha kan nani aaru osoo hin beeknedha jechuudha wanti hulluu kan mataa koo na bahu malee rakkina waan biraa qabaadhetii miti. Garuu bakka osoo hin beeknedha aariin hundumtuu mataa koo irratti dhufee kan wal ga'u mataan koollee kan waliin na dhaamu osoo hin beekne jechuudha. Gaafa ijoolleen waa meeqanaan jedhan gaafa ijoolleen garanaa garasii walitti ittiin ta'anii raawwatanii sammuu koo na jeeqanii wanti hundi dhufee narratti mataa koo irratti zafazzafamee bakka waan nan godhu dhaba. Sana booda kunoo mataan koo na baxabbaxamee waan ta'u dhabee akkuma argitan kunoo sammuuna hospitaalaan ture. Isaan erga dhufanii torbee guutanii jiru. Yaa'u gizeedhuma bakka teenyee waliin haasofnu dhabnee ani guyyaa guyyaarraan achi deebi'aatii jira. Amma waa'ee isaan natti haasa'aatii jiru beektaa isaan dheettanii waa'ee isaan natti haasa'aatii jiru. Egaa jidduudhaan mucaa waan nu jeexxuuf jedhee tana sagalee isaanii jalaa barreessinee maleedha. Waa'eedhuma kanaan natti haasa'u bakka dhiisii wanti hundinuu hin darbaa. Inni iyyuu wayiifuu gaabbee raawwadhee nan araarama siin jedhee ammas immoo yoo deebi'ee raawwatee waan akkas ta'u ta'ee
maaltu si gatee baasuu dandeessa innaa sana wantu namni sitti dubbatu sin jiru. Nuti sinnaa sanatti immooyyuu bakka garaa murrii raawwanne teenya jedhanii raawwatanii naannaa sa'aatii turanii dhugaa waaqa bakka innaa sana akkasittiin nattaasa'an keessi koos naatinii ta'ee bakka namni guddaan akkas taa'ee namatti dubbachuun egaa kabajuma namaatii fi har'a deebi'anii isaaniyyuu na kadhachuun isaanii egaa duraan hundumaayyuu ashiffareenya jedheeti utaaletii ba'ee gammachuun barbaadaa maaloo jedhee har'a immoo deebi'ee kunoo maatiiyyuu biyyarraa waamamee wanti hundinuu asiis annan didee malee asiis nama gurguddaa waamee dhaqaatiin araarsaa jedheentii ture nan didee jechuudha. Beellama irratti deemii seeraan na gaafadhu naan jechaatii kan ture. Jalqaba irratti viidiyoon ijoolleen hojjetan kanan ala darbee isinii lakkise tokko sagalee wayii dursa irratti isinii galchee tanan ture. Sagaleen suni egaa akka barnoota nama baay'eedhaaf ta'uufini isiniifin hima yeroo biraa innaa sammuun koo xiqqoo fayyaana ta'etti isinittin hima akkaataa seeraa akkam akka ta'e seerichi akkam akka ta'e isinittin hima. Egaa seerri maali yoo jettanii waraqaa waamichaa mana seerarraa ergasiif ergameen booddee abbichi fakkeenyaaf ani amma nama kana silaa kasasaa tanan ture seerarratti inni naaf hin dhiyaatu taanan waraqaa itti kennee abbaa fedhe maan taane nama maatii isaattis ta'ee bakka inni jiraatutti mana inni gibbii inni jiraatu keessatti mana inni jiraatu keessatti yoon isallee arguu baadhee yeroo inni dhufetti waraqata kana itti naa kennaa jedhee raawwadhee namatti gaafan kennadhee namni waraqaa sana itti kennee inni waraqaa sana qabatee manumatti hafe dubbiin waan isa eeggattuuf tokkollee hin jirtu jechuudha. Akka durii taa'anii abbaan dhimmaa dhiyaachuu didee dhiyaachuu qabaa jedhanii raawwatanii wanti murteessuu didaniif hin jiru jechuudha. Dhiyaadhu jennaan hin didee beellama lammaffaa irratti qabanii hin didee sanaan booda gaafa beellama guyyaa sadaffaas hin dhaqne hin hafee sanaan booddee jarri murtee isaanii naaf murteessanii jechuudha. Gara itti murtaa'uu qabutti murteessanii jechuudha. Kanaafiyyuu beellamumayyuu innaa sana dhaquu diduun isaayyuu sababa malee miti jechuudha. Sababuma wayiitii fi ani garuu wanti ta'es ta'u olis ta'u gadis ta'u wanti na miidhamu tokkollee hin jiru. Garuu miidhamee ammas kanarra wanti na miidhamu maaltu jira? Maaltu na hafe waan du'iitii himtuu na nafne waaqayyommaa galateeffamu lubbuu koo kan na jiraachise. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo egaa garanti muruu dhabee tanan kun akkasitti taa'atii jira. Isaan kun erga gaafa torbee har'aa dhufanii ergasii kun waanuma kana haasa'u ani immoo hin barbaadu ijuma kootinuu isa arguu hin barbaadu. Anaan inni kanaaf miti ijoolleeyyuu sina fudhadha jedhee raawwatee akkan kophaa kootti du'uu fi ijoolleeyyuu sina fudhadha jedhee mana barumsaa akka isaan hin deemne siqaayii isaan nyaachisaatii jira jedhee raawwadhee kana kanallee itti himnaanii gara ittiin sitti siqu barbaadeeti kan akkana godhu. Gara ittiin sitti siqu barbaadeeti akkaati sababa sanarraan itti dubbattuu fi naan jedhanii akkasittiin gadi dubbatanii anumaa garaa na seenne ammayyuu gaaggiddiidhuma koo maalan godha jedhee waan hundaafuu mee maatiidhaanis mariidhadhee nan ilaala waan hunduma isaayyuu mee isin maal jettu?